Ijoolleen tokko jechuudha ati viidiyoo yeroo hojjettu hin kakattaa maaliidhaaf kakattaa waan dhugaatis ta'ee waan sobaatis ta'ee maaliidhaaf kakattaa abbaan fedhi si amanu abbaan fedhi dhiisu maaliif kakattaa naan jettanii jirtanii keessattuu obboleettiin takka yeroo baay'ee naa barreessitii nan argaa garuu ani irratti illee hojjedhe illee beeku dubbadhe illee beeku jechuudha garuu barreeffama illee si deebisuu hin danda'a maaliif yaa'u barreeffamarra maaliif waa holirraa baranna afaanumaan an deebisee dheetiin kanan dhufe jechuudha. Obboleettii koo atis galatoomii yaada keenyaa qooduu keetiif galatoomii duraan durseetii jechuudha. Hin kakatinii dhiisinaan jetteerta. Ani jechuudha waan an kakadhe akkas hin jenne jechuun bakka dhugaatitti dhugaa waaqa waan akkanaati jedheetiin wanta dhugaa tokkorra ejjedhee dhugaa akkuma kiyasan mirkaneesse malee waan akkas na haa godhu jedhee of abaaree waan akkasii miti dhugaa waaqa waan akkanaa kun waan akkanaatiin jedhe malee waan akkasiiti miti waan sobaatii miti immoo ani waan an jedhu waan tokkollee yoon waaqa waan akkasiiti siniin jedhe waan gaariidha waaqa waan akkasii yoo siniin jedhu kana waanuma dhugaa ta'een hime malee waan soba ta'ee fi akka waaqa yaamee hin beeku jechuudha. Mee viidiyoo takkee keessa deemaa ilaala. Waanuma dhugaa jijjiiruun waaqa jedhee kakadha jechuudha. Sinii galee kakadha jechuun immoo yaama malee akkas naa godhu waan akkas jedhee miti jechuudha. Sinii galtee maaliif waan dhugaa tokko irratti immoo waaqa waan akkasiiti jechuun waan dhugaa tokko mirkaneessuudha. Dhugaa dubbachuudha malee sobaa miti jechuudha. Ani waan sobaatii fi waaqa yaamee hin beeku jechuudha. Sinii galee bakka kanatti sinii galuu qabaa siin jedha obboleetti koo ani waan dhugaa jiru yoo dubbadhen waaqa jedha jechuudha. Sobaa nama waaqa jechuun natti naaf mijatu waan bakka kolfaatitti akkas jechuun naaf mijatu yeroo kolfu yeroo waan dhugaa ta'uu baate ta'e waaqan jedhu. Kanammoo bakka yoon haasa'u makiyya keessattuu ijoolluma hojjinu yeroo mana haasaa adii akkasitti haasaati dhugaa waaqaa waan akkasiitiin jedhaan bakka maaliif bakka waan namni suni dhugaa waaqaa jennaan na amanuus baatu dhimma isaatiin bakka waan itti amanu amantaa kootiin wanti saalfadhu hin qabu wanni itti qaana'u hin qabu jechuudha. Sinii galtee amantaa kiyya irratti immoo kakuu osoo hin taane kuni waan dhugaa jiru dhugaa waaqaa waan akkasiitiin jedha malee akkas ta'ee yookiin akkas na haa godhu akkas na haa godhu jedhee waan amantaadhaan isin abaare yookiin waan akkasii hin qabu jechuudha. Yookiin immoo sobee waan amantaadhaan wal qabatu waan amantaa sayyaamee miti sobee jechuudha. Kana naa hubachuu qabdan. Sinii galee ana haasa'uma kiyya keessatti yeroo dhugaa dubbadhu waaqa waan akkasiin jedha. Yookiin immoo baqa maaramiin jedha baqa. Yookiin maaramiin jedha yookiin immoo dhugaa waaqaan jedha baqa. Kanuma kanan ani yeroo baay'ee yeroo haasa'uma kiyya keessatti haasaa dhugaa haasofna haasaa sobaa haasofna yookiin immoo yoo waan qoosaa tokko haasofnaa hin jedhu naafuun dhufu waan qoosaa keessatti jechuudha. Sinii galee bakka kanatti naa hubachuu qabda obboleetti koo yoo sii galuu baate immoo rakkoo hin qabu siifin ibsa jechuudha. Ana bakka kanatti naa hubachuu qabda. Sinii galee ani wanna dhugaa dubbadhe dhugaa keessatti yeroo haasa'u waan akkasiiti jechuudha. Haasaa kiyya haasa'uma kiyya jechuudha. Sobee fakkeessee waaqa jechuun naaf hin mijatu sobee jechuudha waan dhugaa jiru tokko irratti jedhee jechuudha. Kanaaf obboleetti koo atis rakkoo hin qabu waanuma ofii keetti yaadduu naaf ibsite rakkina hin qabu ani immoo dhalootuma kiyya irratti waan dhugaa tokko yoon dubbadhu amantaa kiyya keessa yaama waan ofii kiyyaatti amanu amantaa kiyya keessa yaama jechuudha. Dhugaa taanaan akkasuma jechuudha. Dhugaa waaqaa dhugaadha jedheetiin akkasitti namni sun amanuu baate dhimma isaati kan amantaa kootti waan hin qeeqee miti amantaas waan hin qeeqee waan bakka sobaatti yaamee miti waan dhugaa tokko irratti sinii galee waan dhugaa daandii dhugaa tokko irratti jiruttani dhugaa waaqaa waan akkasiiti maaramii waan akkasiin jedhama ijoollee faana yeroon haasa'u maaramii waan akkanaatiin jedha baqa maaliif baqa abbaatti sun na amana jedheeti ani waan ofitti amanamummaa qabuuf sinii galte akkasitti malee waan sobaan agartee yookiin wanta wanti qoosaa hin jira yeroo qoosaa keessaa fi yeroo namni sobaan namni tokko sobaa miti sobaan kanan waaqayyo yaamu hin jiru. Kanan amantaa koo sobaa yaamu takkaayyuu viidiyoo kiyya keessa deemtanii ilaaluu hin dandeessan takka waan sobee keessatti hin sobuus hin jaaladhus sobaanis immoo waa'ee amantaa kootii yaamuu hin danda'u barbaadu jechuudha. Sinii galtee kanaaf obboleetti koo ati galatuumi namni maaliif waan ofii yaadu tokko akka ofii isaaniitti yaadee maaliif yeroo hunda isheen waan akkasii yaaddette fakkeenyaaf ijoollee musliimaa fudhadha. Ijoolleen baay'een wallaahi waan akkasii jettani hin beektan ijoolleen tokko jechuudha akkasii hin jettani miti waan dhugaa tokko irratti akkas jettan malee waan sobaatirra akkasii hin jettani mee koomentatti na barreessaa ijoolleen musliimaa jechuudha. Wallaahi waan akkanaati jettanii haasaa keessatti yeroo baay'ee waan akkasii kan deddeebistani anillee akkasaan ittiin deddeebisa jechuudha.
dhugaa waaqaa maaramii waan akkasiin jedha jechuudha. Dhugaa waaqaa jechuun waan dhugaa jiru tokko dhugaa waaqa sin jechuu koo waan dhugaati sin jechuu kooti malee waan amantaa jeeqee yookiin waan amantaadhaan sobee kakadhuu mati jechuudha. Kakannaallee mati bara kun kakannaallee mati jechuudha. Dhugaa waaqa sin jechuu kooti jechuudha baqa. Waan dhugaa jiru tokko irratti jechuudha waanuma daarektii dhugaa jiru jechuudha. Mee amma namni tokko gaafa si amansiisu waan tokko ati akka somnee fi akka sobdullee yoo beeke waan amantaa keetti sani bar dhugaa mee maaramii jedhisiin jedhanii si yaamaniin beekan obboleetti kootama kiristaana natti fakkaate maaramii jedhisiin jedhanii beekan ijoolleen mee dhugaa jedhi mee dhugaa waaqaa jedhisiin jedhanii yookiin maaramii jedhisiin jedhanii Mikaa'el Madaadalamii waqa amantaa kee ortodoksii taate waan ortodoksii amantu kana hunda yaamisiin jedhanii beekan ani yeroo baay'ee ijoolleen akkasanaatti sinama nu dhugaa jedhi mee naan jedhu maaramii jedhi naan jedhu Madaalamii naan jedhu Gabriel jedhu baqa wakkas waan yaama baqa ofitti amanummaa qabaannan wanti soba ta'uu baannan amantaa kooti yaama jechuudha sinii galee anis akkasanii obboleetti koo sababa saniif malee akkasii amma ijoolleen musliimallee wallaahi jedhimee sin jedhu baqa jedhu waliin jedhu maqaa maaliif hin jedhullee wanti sun wallaahi waan akkanaati waan akkas haasaa keessatti waan dhugaa tokko akkasitti yaamu jechuudha. Anillee akkasittiin yaama malee waan biraa yookiin qoosaa miti sobaarratti amantaa koo yaamee hin beeku obboleetti koo dhiifama. Siin jechuu barbaada warroonni balleessite naan jettan koomentii jalatti yoo nan balleesse maaliidhaaf yaamtaa naan jedhaati yoo nan balleesse koomentii jalatti na barreessaa. Ijoollee kiristaanas ta'e ijoollee musliimas ta'e wanta naan jedhe kun waan dhugaa irratti kan hundaa'e malee sobaan akkasitti ani takkaa sobaa waan akkasii jedhee hin beeku jechuudha. Yeroo soba ta'e yookiin yeroo qoosa ta'e waan akkasii hin dubbadhu abadan hin dubbadhu jechuudha sobaan. Osoo waan tokko nama tokko sobuu barbaade yookiin shawwaduu barbaade iyyuu nan kolfa malee hin dubbadhu. Yaamiyyoo naan jedhe namni sun hin yaamu. Mee waaqa jedhe naan jedhe namti hin yaamu nan kolfa malee maaliifan kakadha maaliifan yaamu hin jedha baqa. Sinii galte akkasitti naa hubachuu qabda obboleettii koo. Ani bakka dhalootuma kiyya keessatti waan dhugaa tokko yoo hin dubbadhu waaqayyo bakka na yaama bakka dhugaa kiyyaatti dhugaa kiyya waan ta'e amantaa kiyya waan ta'e bakka dhugaa kanatti waanuma amantaa kootti nan dhugaa waaqa akkas jedha jechuudha. Sinii galee obboleettii koo inni akkasanii mee ijoolleen lakkii dogongora gootee waan dhugaati irratti akkasitti hin dubbatanii waan dhugaati irratti amantaa ofii hin yaaman yoo kanaan jettan ta'e yoo dogongora qabaadhe koomentii irratti na barreessa warri viidiyoo kana ilaaltan jechuudha. Ani akkasuma ijoollee musliimallee mee isin fakkeenyaaf yoo waan dhugaa tokko dubbattan wallaahi hin jettan moo sobaan jettu moo dhugaa waan yoo dhuguma dubbattan wallaahi jettu moo yoo soba dubbattan wallaahi jettu koomentii irratti na barreessaame ijoollee viidiyoo kana daawwattan jechuudha. Ani waan dhugaa tokko irratti waan dhugaa jedhetan ni wadha. Abbaan fedhe aman abbaan fedhe dhiisi. Akkasuma jedha jechuudha. Nama haasaa kee keessatti yeroo baay'ee hin baay'istaa maaliif kakattaa abbaan fedhee akkas jedhu jaan jette. Ani kakuu sondaanis waan haasaa tokko keessatti dhugaa akkasii. Amma fakkeenyaaf ijoollee baay'ee nu hordoftanii gara tokkitti haa ta'u yeroo baay'ee jechuudha. Ijoollee Amaarattis haa ta'u Oromoos haa ta'u hunduyyuu wanta amantaa hundumtuu garagara qaba. Kan Ortodoksiin kophaadha Musliimni kophaadha waaqeffataan kophaadha Pheenxee kophaadha. Hundumtuu bakka amantaa isaa yaama jechuudha wanta malee dhugaa jedhu waan akkasii jedhee hojii hin jette. Dhugaa bakka akkasii jette namni sunillee si amana jechuudha. Anamba waan yeroo baay'ee haasaa keessatti waan dhugaa ta'e irrattan amantaa koo yaama malee waan sobaa irratti amantaa koo yaama jechuudha. Kanaaf obboleetti kooti galatoon walumaa galatti waan barnootas natti ta'ee jira. Deebisee immoo ani waan dhugaati irratti amantaa koo yaama malee waan sobaati irratti waan qoosaati irratti yaamu jechuudha. Viidiyoo tan hojjedhu keessatti waan dhugaa ta'e irratti yaama. Waan soba ta'e immoo yaamu jechuudha. Doo yaamiyyuu naan jettee tumta ofii keetiime waan sobaa tokko yookiin sobe ta'e sittiin kolfa malee waan tokko dosin jedhee si sobe sittiin kolfa malee hin yaamu. Abbadan lubbuuti yate nabaa malee yaamu jechuudha. Garuu waan dhugaa tokko waan ofii kiyyaa irra gahee argee waan ta'e tokko na yaama. Afitti amanamummaan qabasi afamummaa qabaannaan na yaamu bakka maal amantaa kooti barra wanti na sodaachisu wanti na saalfachiisu hin jiru yeroo hundumaa waaqayyo koo yoo yaame wanti na saalfachiisu illee hin jiru. Abbaan fedhaa amantaa abbaan fedhaa dhiisu abbaan fedhaa fudhattu abbaan fedhaa dhiistu amantaa kun na yaama. Maaliif ni ittiin qaana'u jechuudha. Maaliif amantaa kooti wanti itti naqaanis hin jiru waan dhugaa dubbadhe sobaan yaamu dhugaadhaan immoo garuu wanta abbaan na jala amane na amanuu baatu immoo taadhiisu. Bakka na yaama jechuudha. Kanuma walumaa galatti obboleettii koo isa kanaadha. Akkanaa hubattuu jedhee siif viidiyoo kana siifan hojjedhe irra caalatti jechuudha. Ayyaalachi moo eenyudha maqaan kee akkasumatti fakkaate yoo dogongoruu baadhe jechuudha. Qaama barreeffama kee waliin baasne ayyaalachi natti fakkaate
sin argaa komentii jalatti yeroo baay'ee sin arga jechuudha. Komentii kiyya qofaa miti kan walee jalatti illee sin argaa viidiyoo walee tokko jalatti illee waan baay'ee keessatti turtanii garuu jechuun ani waan dhugaadha jedhamanii sabaan akkasii jechuun barbaadu. Kanaaf obboleetti koolumaa galatti galate ulfaadhu sin jechuu barbaada rakkoo hin jiru. Ani immoo waan dhugaati irratti hin dubbadha malee waan sobaa irratti hin dubbadhu. Ati yaada keetii fi galatoomii. Ani waan jechuun waan akka daaraktii jiru yoo sobaan dubbattaati yeroo baay'ee sobdeet akkas jettee hojjettan komentii irratti naa kaa'i. Akkasuma ijoolleen amma siniin jedhellee rakkina qabaa yoo fakkeenya waan dhugaa tokko irratti amantaa koo yoo jaame rakkoo hin qabaa natti himaa. Annaa kanaadha. Sinin jalan sinin kabaca bayang video bra walitti deebiin